Kennaa waaqaati beektaa kunillee. Kennaa waaqaati beektaa kunillee yeroo tokko tokko dhiiga nama harkisullee qabatuun bareeda. Lubbu kee dubartii mata akka maqaa isiin dhayin. Waan dubartii irraa feetu hundana sii guuta ishee. Amshi taate. Uummata akka yaadin. Ati yoom deemu adda Kanadaa? Atuu naaf Kanaadaadha. Kanaadaan mataa naa dhaabatti dhibsi. Rakkana ta'e. Atuu naaf Kanaadaa naa caalta bar. Kanaadaa si naa caali? Siidhumatti fo'ee irra dubbiin taate. Amshi. Dhagahi kaa'ama laalle dhiirri Oromoodha. Gizee waa'ee jaalalaa itti himatan gizee miira keessa no waa'ee jaalalaa itti ibsatanii namarratti uf jajaa harakaata tokko tokko agarsiisa amaanaa. No, harakaata hin agarsiisu. Wanda ani ifaan ifa beeka beekta akkana takka kan beeku beekta. Adii wanta ni danda'ama ta'u taanaan hin danda'ama inni akkanatti qaxxitaa fi lafiitii deemna malee akkanaaf akkan hin jiru. Annaa kanaafuu yaadin hundaaf wali. Jechuun akkam ati garuu singili maamiti wayi dubartii biroota wal barattee hin qabda. Nama waa shakkaa jira. Namatu koomentii jedhee waa barreessaa jira. Wallaahi jedhee kakatee. Fireendii qaba. No, wallaahi waa'ee jana waa'ee singilummaa san itti amani. Normaal singilii. Wallaahi kun Soofii wallaahi jaalalleen isaa nama maqaan isii Soofii jedhamtu. Kaasaa isaanii jiran warabbal kaabaan soban. Kalaasa ishee lubbuuti. Anis dhugaa rabbiin jira. Namoonni akkasii jala bareessan biroo godhii bade. Anis jechuudha hin jedhaa miti singiliidha. Asirratti kolfee nama kamii wajjin iyyuu firii ta'ee ni taphadha. Firii ta'ee ni haasayaa. Gin tokko isaa akka kan kee guyyaa takka hin argeetiin onneen aseena hin jiru dhugaa. Meenaal ijoolleen lachuuyyuu yaa'anii kutanii tuun illee kuttee mucaanis kutee rabbiin anaafsi fuudhee wal bira hambisee laalmee hojii rabbii kanaa laalin dinqisiifattu. Wayi bahu wallaal ta'e akka jaraa sanitti wayi anis bahu wallaale. Garuu oofee bakka takkatti rabbiin qaxxi godhee wal bira nu kaase. Dhugaan jirtu tanu. Kanaafuu waatu nu jidduu jiraa fi hiree wayiiti jidduu nu jiraa fi fuudheetiin walitti nu fide malee deemullee hin wallaallee. Kanaafuu yoo ila anam waan si himu yoo jaalallee wayii dhugamaan haa ta'u qabaatte jasti natti himi rakkoon qabu waan siif hin beekaa. Yoo inko anjaartis qabaatte qajeela fees to fees na him anjaalala dhugaa san daarektii barbaada malee tanamni garana qabu garas qabu sun naaf hin taatu. No, amma qoosaa qalliidhannaa dhugaadhaan jaalallee fi kisaa isin baantan hin yoomaan qabu hedeen dhuguma singiliidha. Saaddeen na beekaan saaddeen gaafatu sila waan kiyya guutuu saaddee bakka tokko irraa hojjet jiraanna. No wallahi isaan gaafa na reefta nama riza an bar reefu manno kasi harkisi kana malee dura si argee yuun beekon amma fooloo si godhe bar akkuma si argeen onneen tum dhaana jettee kennaa dhugaa rabbi fooloo si godhe otoo sin gaafatin fooloo si godhe bar. Zuzu rabbi sa dhugatan jiginni dha dhukeeta. Inna. Koomentiin dubbisin koomentii dubartiidhaan dubbisin. An dubartiin nan feetu gara koomentii dubartiin dubbisin dhugaa rabbi siin jedha. Koomentii dubartii tokko hin dubbisin. Amma jala kana taa'ee Soofiyaa qaba wallahi Soofiyaa qaba. Soofiyaa miti haadha Soofiyaa illee haa qabaatu. An rakkoon qabu just isarraa dhugaan barbaada malee wanti tokko isarraa barbaadu hin jiru. Yoo dhugaan hime yoo qabaate nama onneen isaa itti cabee an waan isa rakkisu tokko hin qabu. Kanaafuu dubbadhati maal jechuu barbaadde? Amma waan hundaas mara finnaare maaltu nu maal jechuun? Laasanii darbaa namatti maal jedhaa jira barka kateetiini. Ila wanta akkasitti waan hin qabuudhaami. Yaa hin qabu qaama taate waan biraa yeroo biraa sun bakka. Kalaas ishee bakka lubbuu kiyya jaaladhe keessaan na dubbisi akkasirraa baheen siin dubbisaa walirra si wajji haasaa taate bakka. Gina mo kam akka onneen ti rifatte kan onneen kan rifatee jira moo eeguma isiin na jaalatte haa ta'u jecha maafi. No. Rifatiinsee maqaa jedhi naa bakka naas hin rakkoon qabu. Ishi lubbuu kiyya ishi bakka fiqirii kiyya naa jiraadhu yeroo kamiyyuu darbiyaa. Ormi naa dheeradhu. Hedduu si jaaladhaa hedduu si kabajaa.
daqiiqa takka keessatti nama argee akkanatti irraa qabame hin qabu dhugaa maal akka ta'e hin beekan ammas namni meeqa kunis mucaa hin bahee kutee mucattiinis baatee kuttee anaaf si rabbii wal biratti fidee qat godhee nu kaasu kanaaf ani hojii rabbii kanaa narraa jeeffataa jira dhugaa komata kanarraa yaadinii maal jedhee akkasii ibsuun beeku Batiin bakka miira keessaa fayyaaddeen dhugaa rabbi. Mata karaqoon. keessaa naasofna lubbuu kiyya ishii naa jiraadhu darbeeti. Atillee. Ayaa bareedaa kiyya irraa bahu immoo kolfuu taphachuu barbaaddes fata jedhi rakkoon qabu gin haasaa ol. Our national. Keessa kootu baay'ee na gammada yeroo ijoolleen kufani. I am happy. Narra akka dhagaa. I am very, very happy. Rakkina koo ibsuu hin danda'u akka nama abdii amsaaluu arguuti. I see demon every night. I am very happy. Nan diddiimadha yeroo baay'ee galgala. I see demon every night. Nan diimadha galgala numan diimadha. I see ganchur every night. Dibaabaa Abbabee nama jedhamus nan argaa galgala. Batbachaa deema. I am seeing many people are loving on this life. Paappiitu joonjo'een irratti kufa. But they are not sharing, they are not tapping the live when we talk about the fundraising. Gammachuu Alamaayyoo akkaawuntii keenaaf ergiisiin jedha waan isaan beeknu. Please tap the screen. Ta'a nu ilaala. Please tap the screen. Ta'a nu ilaala eessa dhattu? I am ability to go where is of ability. Fuula abdii kana yeroo argu akkam na naasisaa? I am going to everywhere that was the maker I do to live. Sound give us a purpose. Nama ekeraa wajjin haasa'uun of se'a. I am happy. Nankami. Operaasyoon yeroon ta'e when I go. hospitaalota baay'ee irra naanna'e. But the doctor say you are fine. Dooktariitu garaa koo na ciccireega. He cut my abdomen into 4 pieces of the abdominal intestine of the national obligation of Tanzania's glossary. Isa garaan koo murameen ani immoo abdii koo muradhe. But Achi booddee dhaga. God is always with me. Baaduun nyaatiin kan naan jedhe. God is always with me. Tasumaa baaduu waan jedhamu afaaniin hin qabinnaan jedhani. But I drinking coffee all the time of the ability. Mana nyaataa Grace jedhamuttan yeroo koo dabarsa. I drink coffee every morning. Nyaati duubeen akka jalqabame quba qabdu. I drink coffee every morning. Galmeessee nyaadha. But Paappi birrii. Birrii fuula dura deemaa tu wal hojii hojjedhu. Haadhoo kotee dhabe maali? Barbaadee dhabe. namoonni asirratti ergatanii haadhoo kokotti meen gorsina. Every people who say ammoo waa'ima filmii kanaan dubbachuu barbaada. First of all, we talk about this film. Waa'ee fiilmii kana asirra yeroo haasa'aa turre. The film is the name of the film is called Code. Fiilmiin kun baay'ee qorraadha jettanii yaaddayna. Cold. It will be graduated this Sunday. Once upon a time. Exit exaamii malee eebbifamaa jedha. There is no COC. Biraanuu Naggaa hin argamu eebbicha irratti.
But Papi birri. kecuali tapi merangkap. Papi wakam dunia berapa? Warri kata gifti seperti kan undi sayu supporting sa wani abgada mani kuni Singgitan kotu galmese tokko singgitan galme singitan. Ada rawa kayo. Lalisee gaarummaa galcheedhu lalisee nanda. Singgitan kotu gali seni bese tokko. Papi Bilgeesa. Maayira. ambere ya doko. Yaaddu biyya nyaataa jirtaati. Midhaan Biyyuma akkas nan beela'e nyaati namatti dhiyoo jiru eessatti argatu. Guutuu ayyaanaa kan jiru kana gashaa namoonni kan biraa kunoora laabiin seenaa jaalala kennu yeroo kamiyyuu. Singitanii galchee. Amma ibsa kenniiti namootaaf carraa kenni. Akkam jirtu hundumti keessan iyyuu baay'ee jaalladha. Hunduma keessan dursee baay'ee manis hin jaalladha. Wanti nuti itti jirru miutii irra godhadhaa. Miutii hin jedhin qoyi.